Akkaataa barattoonni naachuraal saayinsii itti qo'achuu qaban. Ashamaa harka fuune hordoftoota keenya. Baga nagaan dhuftan. Har'a akkaataa barataan naachuraal saayinsii baratu tokko waan barachaa jiru irratti milkaa'uu gadi buunee ilaalla. Maarree namni qo'annaa isaa sadarkaa duraa qabu irraa fooyyeffachuu barbaadu kamuu dhuma viidiyoo kanaatti waa hubatee akka itti fayyadamu ragaan kunooti. Tokkoffaa Active Recall yookaan iccitii yaadannoo fooyya'aa. Tooftaan jalqabaa fi humna guddaa qabu barattoota saayinsii uumamaatiif Active Recallidha. Malli kun waan amma baratte irratti of qorachuu of keessaa qaba. Kana jechuun waan baratte hangam akka siif gale irra deebitee yaadachuuf of sakatta'uu akka qabdu dubbata. Yaadannoo kee irraa deebitee dubbisuu mannaa kitaabicha cufi, waraqaa duwwaa fudhadhu. Qabxiilee ijoo yaadannoo keessa keetii yaadachuuf yaali. Gaaffiiwwan akka yaadni guddaan boqonnaa kanaa maalii? Yookaan yaada rimee kana osoo yaadannoo koo hin ilaalin ibsuu hin danda'a? Kun bakka ajaa'ibni itti ta'udha. Gochi odeeffannoo yaadannoo sammuu kee irraa argachuu walitti dhufeenya neeyuroonii cimsa. Kana jechuun meeshaa sana sammuutti qabachuu qofa osoo hin taane gadi fageenyaan barachaa jirta jechuudha. Tooftaan inni lammataa Spaced Repetition yookaan irra deddeebi'uu. Osoo of hin dhiphisin yeroo yeroon irra deddeebi'i. Itti aansinee waa'ee tooftaa lammataa Spaced Repetition kana yaa ilaallu. Irra caalaan barattoota saayinsii uumamaa kophaa isaanii xiinxalaa fi gadi fageenyaan dubbisuu, kophaa kee fi gadi fageenyaan barachuu filachuu qabdaatis. Haa ta'u malee maaliif akka tooftaan kun fayyadu iccitiin isaa kinooti. Yeroo tokkotti hunda dubbisuuf hin dhiphatin. Yeroo qo'annaa kee adda qoqqoodadhu kaayyadhu. Kanaafuu yaada rimee tokko erga qo'attanii booda guyyaa itti aanutti achiis guyyaa muraasa booda sana booda torban tokko booda deebi'aa. Kun yaadannoo yeroo dheeraa yookaan long term memory keessan cimsuuf gargaara. Tooftaan kun qormaata jala geessee dubbisuu irraa filatamaadha. Tooftaan Spaced Repetition kun keessawuu barattoota saayinsii uumamaa barataniif bu'uura. Tooftaa sadaffaan dubbisa keenyaaf nu gargaaru Study Blocks yookaan tooftaa Pomodoro fayyadamuudha. As jalatti waa'ee yeroo qo'annoo xiyyeeffannoo ilaalla. Kun yeroo ofii murteessuun dubbisuun wal qabata. Of danda'ee hojjechuun waan guddaa ta'us barataan uumamaa baay'ee xiyyeeffate illee yeroo dheeraa booda xiyyeeffannoo dhabuu danda'a. Yeroo xiyyeeffannoon dubbisaa nu jalaa gadi bu'u tooftaa Pomodoro fayyadame. Innis yeroo xiyyeeffannoon dubbistu qabaadhu. Fakkeenyaaf daqiiqaa 25 yoo qabaatte isa keessatti gadi fageessitee xiinxalaan dubbisuu qabdi. Yeroo daqiiqaa qabattee dhumee daqiiqaa 5f boqonnaa fudhu. Sana booda gara dubbisa keetti deebi'i. Tooftaa kana irra deddeebi'i fayyadami. Marsaa 4 booda daqiiqaa 15 haga 30 boqodhu. Tooftaan kun Pomodoro jedhama. Tooftaan kun daandii irraa akka turtu, gubachuu yeroo kee akka ittisuuf, akkasuma xiyyeeffannoo gadi fagoo barattoonni uumamaa irratti dagaagan sana akka eegdu si gargaara. Dabalataan wanti dubbiste sun sammuu kee akka haaromsu taasisa. Kanaaf humna guutuudhaan gara qo'annootti deebi'uu dandeessa. Tooftaan afuraffaan iddoo qo'annoo siif mijatu filadhu. Barattoota uumamaatiif naannoon kee furtuudha. Barattoota uumamaatiif naannoon ati itti qo'attu furtuudha. Bakka qo'annoo bakka yaada kee hin jeeqne barbaadi. Kun golee mana keetii tasgabbaa'aa, kaaffee mijataa yookiin mana kitaaballee ta'uu danda'a. Iddoon qo'annoo keessanii qindaa'aa ta'uu isaa mirkaneessi. Waan isin barbaachisu hunda bakka isin bira ga'utti, fakkeenya dabtara, qalama, teessoo mijataa fi nyaata salphaa tokko ta'uu danda'a.
yoo xiyyeeffachuuf si gargaare muuziqaa duuba lallaafaa ta'uu danda'a. Kana jechuun muuziqaa yeroo ati qo'attu sin jeeqne muuziqaa lallaafaa fayyadamtee dubbisuu dandeessa jechuudha. Tooftaan shanaffaaf inni dhumaa yaadannoo fi irra deebi'uudha. Yeroo fudhachuun gulaali. Dhuma irratti barattoonni uumamaa yeroo itti xiinxaluu qabaachuu qabu. Qo'annoo booda yeroo muraasa fudhadhaatii waan amma barattan hunda yaadachuuf yaala. Wanta qoratte yookaan qo'atte jechoota mataa keetiin barreessi yookaan yaada rimeewwan qormaata ta'anii sitti dhaga'ame irratti xiinxali. Kun hubannoo kee cimsuu qofa osoo hin taane walitti dhufeenya gadi fagoo akka uumtu si gargaara. Yaadadhu. Barachuun dhugaa jiru. Yaadadhu. Barachuun dhugaa jiru sammuutti qabachuu qofa miti. Hubachuu fi beekumsa kee keessatti walitti makuudha. Kanaafuu yeroo fudhadhu yaada rimeewwan sana sammuu kee keessatti calaqqisiisuu fi jabeessuu yaali. Egaa tooftaalee shanan kanaa olitti ibsine fayyadamuun galma ga'uun akkasuma qabxii fi hubannoo keessan fooyyeffachuu ni danda'ama. Sabiskiraayib gochuun